oduu takka ta ajaa'iba taniin isinii himuu barbaadu guyyaa irraan tanaa yeroo lolli Iraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa ture san gurbaan tokko kan haleelame kan xayyaarri isaa waraana Ameerikaa ta'e xayyaarri isaa dura haleelame Iraan keessatti kufe jaanii kan dubbachaa turan san boodarra gaa namni hedduun gartee Ameerikaan yoo dubbiin tun ka dhugaa taatu taate namticha kana as baasanii nu haa agarsiisanii maaliif TV irratti gartee interviewin gooneefaa jaanii nama hedduutu irraa haasawaa ture. Garuu guyyaarraan tanaa miidiyaa CNN jaaniin hojiin inni walleenuu gartee haasawaa gabaabaa tokko godheeti jira. Gara viidiyootiin hin fakkaatu garuu immoo akka inni jechaa turetti yeroo Iraan keessatti xayyaarri xiyyaa haleelamu san duroonnan biyya Iraan naannoon an itti haleelame san hoggaa dhufan akka gartee UFO daatti walqindii deemanii wal fakkaatanii waan addaa takka samii keessatti agarsiisanii turanii inumaatu waan gartee akka jellyfish jaaniin gaa waan halluuna gartee wal faana deemuu danda'u waan akkasiisan samii irratti gartee agarsiisaa turanii. Inumaa waniin ijaan arke waan ajaa'ibaati jechuudhaani duroonan warra Iraan faarsaa jira. Namni tokko tokko gartee walleenuu eega dhoome booda arkee takka immoo isaa gartee xayyaarri isaa dhoomee takka kufuudhaa deemu. Waan adda addaa gartee arkee ammoo kuma yaadatanitti yeroo jidduu lolaa sana gurra haasoynu xayyaarri gartee dhoomeeti kan gartee paayilitoonni lama keessaa bahan jaanii gartee ka odeessaa turan. Tokko baheeti ture tokko immoo boodarra gartee gaafa gartee xayyaara dila san bikka takkatti Ameerikaan dhabde achirraa baasanii jaaniiti gaa odeessaa jiran. Tanas quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaafi egaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti yoo isiniin mul'ate gatiin jaa. Guyyaa har'aan tanaa yeroo sekireetari seetiin Ameerikaadha gara UAEdha hogguu dura dhaqu akkuma gartanitti kunoo nam tokkootu gartee achi dhaabbatee nam tokkoo fi warra imbaasiidhaatutu achi dhaabbatee isa simachaa jira. Dhugumatti wanni gartee arkitan kuni yeroo hedduu gara diploomaasiitti maanaa gurguddoodha qabdi. Takkaa gartee waan afaaniin hin dubbanne dhaamsa jajjabaa namaa dabarsiti. Kana keessa hariiroon Ameerikaatii fi warreen United Arab Emirates gara isin jirtu. Takka ammoo akka isaan adda fagoo jiran walitti aara qaban takka rakkoon akka jirtu waan akkanaa kana gartee nama agarsiisa. Amma dura yoo yaadatan yeroo torbaan lama akkana dura sekireetariin Ameerikaadhaa kuni biyya Hindiidhaa dhaqee ture. Hogguu biyya Hindiidhaa dhaquu nam tokkolleenu achitti dhufee isan siman. Footoo gartee akkasiisan gara istooriitii jalatti maxxanseetiin ture. Eerpoortii hogguu dhaquu warra gartee warra Hindiitirraa, diplomaatotarraa, ministerootarraa nam tokkolleenu dhaqee isan simanne kophaa isaa xayyaarraa gabbu'ee kophaa isaa namni isaan dubbatu dhabamee poolisootiin eerpoortiidha yeroo inni makiinaa seenu harka fuudhanii akkasitti makiinaa seenee Hindii keessa gaa guyyaa lama sadi bulee walgahii achitti gaggeessee achirraa hogguu galuu deemus nam tokkolleenu egaa gadi hin geessine. Kun hundinuu wanni gartee isin garsiisu rakkoo ammaan tana naannoo Hormuz tanatti deemaa jirturraa Hindiinis akka gammachuu hin qabne maaliif gaaza gartee isaan kuni lafa jiddu galeessaa bahaa kanarraa gaaza argatan. Gaaza kana dooniilee Hindiidhaa tana Ameerikaan hedduudha duraa dhoowwitee jirti. Tanagaa irra deddeebinee haasofneeti jirra. Dooniilee gaazaa akkasuma sanitti gartee warreen dooniilee tana gaggeessullee kan duraa ajjeesan faatu jira. Sanirratti warreen Hindiidhaa akka malee aara qabdi Ameerikaa irratti. Tanaaf gartee egaa hogguu karaa dippiloomaasiitiin walleenu inni wanni dhaqeef gartee dhugatti egaa rakkoo yeroo Hormuz keessatti taatee fi
waan biraatis waliin mari'achuudhaaf jecha dhaqee ammoo isaanuu gartee dhaamsa dabarfatan jechuu oguu gartee namni tokko illee nu dhufee sin simanne achi dhaabbattee akkasitti nama dilaan na simateettee eedee caljettee gartee xiyyaarraa buutee makiinaa seentee gudeemtu akkasuma sani jechuu laal amma asitti amma namtichi kuni diploomaata Ameerikaarraa diploomaaticha guddaadha. Okay, minister secretary state namni isa simate man amma tokko namtichi kunu gartee wal ani namtichi kun eenyu kate hin beeku garuu immoo nama gartee dhugatti ministeeraawu hagoo hin fakkaattu biyya san keessatti biyya United Arab Emirates keessatti jechuudha. Okay, kana hunda gartee qalbiidhaan laaluun hedduu barbaachisaadha isiniin jechuudhaaf kunugaa akkuma gartanitti gartee isaa xayyaarraa gabbu'ee akkasitti dhaamsa dabarsaa ture yeroo tana gartee wanni inni jechaa jiru mootummaa Iiraanii wajjin marsaa duraarratti waa hedduu irratti waliigallee jirra. Waan irratti waliigallee jirru kana akka jiranitti hojiirra oolchuudha qabanii. Yoo hojiirra oolchine nuti yeroo gabaabduu keessatti lolatti isaanii hojii deebi'uudhaaf deemna. Inumaatu jira. Yeroo uggurrii teenyarraa haafne uggurrii Hormuz baana akkasumas sanitti gaazallee akka gurguratan hayyama wanni kanniineef akka gartee nuti isaanii wajjin hojjechuu barbaannu garsiisuudhaaf isaanis nu hojjechuu nu garsiisuudhaaf waan nuti jenneen sana godhuu qabanii yookaan goone taate dooniileen teenyata waraanaatii fi akkasumas san ammallee gartee jiddu galeessa bahaa keessa jiranii yeroo barbaadanitti gara lolaa deebi'uudhaaf fagoo hin jirru jeeti gartee arrallee irra deebi'ee Ameerikaa Iiraan sodaachisaa jirti jechuudha. Tanarratti gaa mootummaan Iiraanis gara gartee dippiloomaasotaatiin akka yeroo gabaabduu keessatti dubbachuudhaa deemtu ammumaan tana isiniif if duratti himuudhaa ta'a. Okay? Tana akkasitti quba qabaadhaadha. Dhiyaaddaa warreen ammaan tan dhufaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhaa, koppii linkii godhaa, sheer godhaadha. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Diada. Okay. Dubaga akkuma gartee durarratti isinin jechaa ture Trumpis kuno akkuma gartan kanatti inninis gara saatiin Iiraanitti akka malee dhaadachaati jira. Gareen Iiraan dhaadannoo pirezidantiin Ameerikaadhaa dhiheessaa jiru kana jecha nuti waan barbaannu hin jijjiirru akkasuma sanitti wanni nuti hojjennu akka jirtutti waanuma walii galle san qofaa jaaniiti dubbachaa jira. Kana ilaalchisee reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa waan kalee waa'ee nikulara Iiraan irraa dubbatte san meenuu ibsii jaaniiniti gaafii gaafatan. Kanarratti warri Iiraan inumaatu gartee walii galtee nuti hojii goone tana keessatti nikulara aanastii takkaa'u gartee haqa nikularaa takkaa'u dandeettii isaanii tan dhugaadhaa eessa akka jirtu akkuma walii galle sanitti nu garsiisuu qabanii je'eeti odeessaa jira. Kana keessatti gaa mootummaan Iiraanis gara dubbii himaa paarlaamaa biyya Iiraan inninis miidiyaadhaa wajjin gaafiif deebii yeroo godhaa ture arraan tana nuti waa'ee nikularaa irratti humaata kalleewu Ameerikaa wajjin walii hin galle. Tanaafuu gareen IAEA jaaniin san wanni isiin gara Iiraan dhuftuuf takkaleenuu hin jirtu jechuudhaani deebii deebisee jira. Wanni Trump ijuu fi wanni isaan jechaa jiran faallaadhaa isiniin jechuudhaafi garuu afaan nagayaatiin walitti haasawaan jiranii dhugatti gartee ammoo Trumpis takka ummata Ameerikaadhaa gammachiisuu takka ammoo Israa'el gammachiisuudhaaf waan akkana haasoo ni danda'a garuu immoo dhaabbata IAEA'n Iiraan seenuudhaaf deeman je'ee gartee dubbachuun isaa kuni dhugaarraa fagoo kataate waan gartee warri Iiraanis dubbachaa jiraniif jecha waan akkanaa tanarraa wanni gartee hijibuu barbaachisuuf dhugatti gartee yeroo tana namatti ulfaata. Maaliif marii isaanii keessatti akkuma gartee qabxiileen 14 san jettutti wanni nikularaa tuni booda keessa dhufuudha teessi malee keessaa gartee guyyaa 60 as deemu kana keessatti dhufuudha teessi malee waan silaa isaan torbaan kana irra mari'atanii miti. Waan torbaan kana irra mari'atanii walii galan ibsa godhaniiti jiran anilleen gara adda addaatiin isinii himeetiin jira. Gara Facebookitiinis post godheetiin jira. Wanni gartee isaan irratti walii galan waan xixiqqoodha waan gartee nikularaa wajjin walitti hin dhiyaatu. Guddoon dagatee isaan walii galan
lolli Libanaan keessaa dhaabbachuu warreen waraanni Israa'el Libanaan keessaa bahu Hormuz banuu akkasuma sanitti gaaza Iiraan akka feetetti gurgurachuu itti aansuudhaan horiilee Iiraan dabarsanii Iiraaniif hangartee baankiilee United Arab Emirates keessa jiru. Dubagaa kana jechuun dhugumatti waan nikularaati hojii walitti hin dhiyaatu. Kanaafuu inumaa gartee yaanni isaan irra mari'achaa jiran kuni akka jeeqamu taqaa'uu akka gartee if duuba deebi'uu irratti hojjechaa jiran fakkaatti isiniin jechuudhaaf. Itti aansuudhaan akkumaan gartee amma dura isin himaa ture guyyaarraan tanaa pirezidaantiin biyya Iiraanii fi ministirtichi biyya Pakistan Islaamabaaditti wal harkanii marii guddoo gaggeessaati jiran mariilee isaanii kana keessatti ijoo guddoon dursoo akka injifannootti gartee ta'e isaan laalan marii marsaa dura Ameerikaa wajjin walii galan tanarratti akka injifannooti. Inumaatu gartee odoo marii tanarratti hin dhiyaatin dura wanta gartee taniin isin garsiisu dhugatti gartee takkatti akka malee toltu takka isin garsiisaan eegaa obsaatiin eegaa wanta kata gartee akka malee akkaataa isin tolaa jirtu tana. Okay. Akkuma na duuba gartan kanatti yeroo pirezidaantiin biyya Iiraan Pakistaan dhaqu Pakistaanitti warreen simannaa ajaa'ibaa godhanii fi simannaa gartee xayyaaronni lolaa kan Pakistaan karaa bu'ee isaa kana xayyaara isaa simatee ilaa Islaamabad gartee geessee achitti ammaasis simannaa akka gartee special guestitti godhanii fi tan gartee lamessi isiniin garsiisa. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Pakistaan akka simannaa olaantuu gartee tan special diinariidhaa san takkaa gartee special guestii tan walii godhan aangaa'ota adda addaatiif gartee warreen isaanii jabaadha jechuudha. Taniin gartee reebuun tana ministeera hajaa alaa Ameerikaadhaa isin garsiisee miti dirree Itoophiyaa maali dirree xayyaaraatti United Arab Emirates nam tokkollee nu warri gartee simate nam tokko faadha. Asitti garuu Prime Ministertichinis itti gaafatamaa waraanaatis dhaqee sanbirallee dabranii simannaa gartee madfii takkaa'u gartee baaruuda gurguddaa firii diidamii takka haleeluudhaan isa simatan. Akkuma gartee asii gartanitti kunis gartee madaafa gartee tarreessanii madaafni kun hundinuu dhaawamee fi gartee isa simachaa jiran. Kana keessa hariiroo Paakistaanii fi Iiraan hammam takka gartee akka jabduu taate asirratti arguu ni dandeessan. Yoo yaadattan yeroo gartee lolli kun ka'ee akka malee jabaate san Paakistaan yoo Israa'el Iiraan nikularaan kadhootu taate nuti Israa'el lafarraa dhabamsiifnaa jechuu isaanii isinii himeetiin ture. Dhugatti gartee hogguu waan ammaan tana ijaan laaltu akka gartee isaan kun hariiroon isaanii haalaan jabduu taate. Keessaafuu jiddu galeessa bahaa kanatti gartee isaan kun akka malee waliin hojjechuu jiraachuu bira dabranii nagee waaraa kan naannoo sanii keessatti gartee akka qaama qaban akka irratti hojjechaa jiranii fi marii amma Ameerikaa wajjin godhaa jiran kanarratti qindiidhaan hojjechaa jiran nama agarsiifti jechuudha. Kuni waan guddoodha. Akkasuma sanitti oduun gartee biran dabarree takka taniin isin garsiisu dura dursoo wanta irraa soonitti deebina. Dubagaa eega gartee simannaan tuni taateef boodagaa isaan lachuutu walitti dhiyaatanii miidiyaadhaafis gaaffii fi deebii xixiqqoo takka godhanii achi booda marii isaanii guddootti itti gargalanii marii isaanii keessaa dura dursoo
waliigaltee Ameerikaa wajjin marsaa duraata mallatteessan tana akka injifannoo guddootti isaan lachuutu haasawaniiti jiran. Akkasuma sanitti waan barbaachisu irratti akka Pakistaan Iraan cinaa dhaabbattu. San qofallee odoon taane qabxiilee gurguddoon takkatti isaan lachuutu irra deebi'anii dubbachaa jiran. Marii tana keessatti wanni gartee Ameerikaanis akka gaaffitti hin dhiyeessin, Iraanis akka gaaffitti hin dhiyeessin waa'ee misaa'ila Iraan. Waa'ee misaa'ila Iraan kana ammallee warreen biyya Ameerikaa keessatti mootummaa Ameerikaadhaa deeggaranii fi akkasumatti gaa warra Israa'el warri deeggaru warreen amma dura isin himesanii fi gareeleen warra Israa'el biyya Israa'el keessa jiran miidiyaalee adda addaa gubbaa irratti gartee wanni as bahanii haasawan. Inumaatu mootummaan Iraan tuni akkamitti misaa'iloo kana qabaachuu dandeessee? Maaliif waa'ee misaa'ila kanaa irraa haasofnee misaa'ila kana harkaan guurree jaaniiti haasawaa jiran. Kana ilaalchisee isaan lachuutu arraan tana hogguu haasawan gaaffiin misaa'ilaa gara Ameerikaatiis hin kaafamne nuutilleen kaasnee irraayis hin mari'anne kuni injifannoo guddoodha. Waa'ee misaa'ilaa nuti arraas fuulduraas irraa hin dubbannuu jaaniiti itti walii galanii jiran. Okay? Kana keessa akka gartee namni tokko warreen biraa akka haasawanitti mootummaan Pakistaan mataan isiitu misaa'ila gartee akka Iraan kana duraan beekaa misaa'ila kana waliin jaaruudhaaf kaanii amma immoo Pakistaan mataan isiitu gartee teknoolojii Iraan qabdu tana dabarfachuudha barbaadanii. Kana keessa gartee isaanis nikulara fa'aa waa'ee gartee nikular warheedii dabarsanii Iraaniif hannuu irratti lafa jalatti hojjechaa jiran jaanii gareen warra Israa'el ifatti haasa'uu eegalaniiti jiran. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isinin jechuu barbaada. Mariin isaanii itti fuftii mariin tuni guyyaa boruutis itti fufteeti achi booda guyyaa torbaan dhufu keessa Prime Ministertichi Pakistaan gara Iraan deemuu deema isaa fi delegeeshinni isaa jechuudha. Akkasuma sanitti hoggaa Switzerland irraa gara biyya isaanii deebi'an gareen warra Iraan cinaan isaanii gara Oomaan kutanii achii marii gaggeessaa jiran cinaan ammoo gara Iraaq kutan. Kana keessaa gartee wanni ammaan tana as deemaa jirtu isaanis haalaata dippiloomaasiidhaa kaniin isiniin jee kanarratti hojjetanii biyyootan ollaa kan hunda gartee yaada isaanii akka irraa fudhatan. Kana qofallee odoo hin taane Iraaq keessatti garuu torbaan dhufu keessa waan awwaalchi Ayatollah Ali Khameneiidhaa gaggeeffamuudhaaf deemuuf jecha ministertichi haajaa alaa achi dhaqee marii fuuldura akkaataa awwaalchi kuni Iraan irraa ka'ee ilaa Iraaq dhufee akkasitti gartee achi booda namayyuu gaa akka barbaachisutti gartee isaan reefkasaa gartee arkee reefkasaatiin nageetti jeeni gaa celebration adda addaa godhanii akkasitti gartee awwaalchi isaaf baatii dhuftu keessa Juulaay 8 keessatti xumurama jechuudha. Qophiin tuni garuu immoo Juulaay 4 irraa eegalamti guyyaa 4 wal faanaa fi gartee Iraan irraa eegalanii ilaa hanga Iraaq keessatti gaggeessuudhaaf ta'an. Tanagaa Prime Ministertichi haajaa alaa Abbaas Aragaachiin Iraaq dhaqee akkasitti garee warra Iraaqiinis tanaas mari'achuudhaaf deemaa jaanitii odeessaa jiran. Akkasuma sanitti qabxii guddoon takka tan arraan tana pirezidantiin Ameerikaadha irra deddeebi'ee haasawaa jiru tan waa'ee Hormuuzi. Waa'ee Hormuuz yeroo gartee lafti guyyaan 60 dhagaa'u baatiin lameen tuni hogguu dhumte booda akka Ameerikaan Hormuuz sana guututti gartee kontrol gootu. Inumaatu reefuun tan hogguu miidiyaadhaan haasawaa jiru akka jeetti Hormuuz ammaa nuutu kontrol godhu jira ajee. Okay? Ammaa nuutu irraa fudhatee kontrol godhu jira. Tanaafuu akka barbaannutti gartee bannee cufuus ni dandeenya. Akkasuma sanitti yoo barbaachisaa ta'e horii achirraa argamullee nuutu gartee dhibbeentaa 40 ol fudhachuudhaaf ta'a jeeti miidiyaadhaaf gaaffii deebii godhaa ture jechuudha. Dubagaa kanaas gareen warra Iraan akka as deebitee irraa dubbachuudhaa teessu isin hundinuu hin raanfatina. Maaliif tuni isaan biratti qabxii jajjabduudha. Ta'e isaan akkana lafa dhiisanii biran dabarra.
Qabxiin warri Iraan lafa dhiisee biran dabarre nucleara Hormuz maallaqa isaanii akkasuma sanitti waa'ee misaayilaati. Tana gartee qajeelotti hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Eedii addaa warreen ammaan tana dhufaa jirtan harka keessaniin garuu taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraattee dhiyaaddu. Tiraampi war wanni afaan isaatii bahu akka malee nama ajaa'ibsiisa beekaa. Dhugatti. Hormuz arraa'u harkaa qabna jedhee reefuun tan oguu dubbatu anuu ni ajaa'iba. Jaarsi maal jechuun jira jeetiin laalee irra deddeebi'ee dhugaa dubbiin tun akkam jedhee gartee maaliif amma obar dhuunfannee jirraa jechaa jira beekaa amma. Okay. Dhuunfanneeti jirraa jeetii dubbachaa jira. So egaa dubbiin isaa hin dhaabbattu. Ay, wanni maal na godhuuf deema kun. Okay. No. TikTokin taphachuu eegale. Taap godhaa, copy link godhaa, share godhaadha. Let's see. Okay, waan isin garsiisuu barbaada. Dhugatti waan ajaa'iba gartee nama ta'u keessaa taniin gartee isin garsiisuu barbaadu. Lolli garagaraa kan addunyaa tana keessa deemaa jiru. Keessaafuu gartee amma fakkeenyaaf biyya Libanaan tana keessatti gareen H groupiidhaa tuni waraana Israa'el akka hafuuratti kutaa jirtu isinii himeetiin ture. Ammallee akka seenaa dalagaa jiran quba qabaadhaa. Kan hundinuu wanni inni itti ta'uu danda'e Israa'el yeroo hunda gartee lola irratti wanni isin itti mootu samiirraa nama dhowudha malee miilaan lola miilaatti humaata akka illee hin danda'an. Kanarratti yaada lama isiniif hima oduun gartee waan as duuba jiru kan isin hin garsiifne. Okay? Oduun ammaan tana Israa'el keessaa bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Israa'el Libanaan keessatti ifii isaaniitiif gartee garee H groupii tana waan injifachuu dadhabaniif jecha lola miilaa irratti waan gartee akka malee nama dhabaa jiraniif jecha garee Siiriyaadha ummata gartee waraana Siiriyaa kana Libanaan keessa naqanii isaanii fi Hizballah walitti diruu barbaadan. Yaada kana amma dura isin himeetiin jira. Garuu pirezidaantiin Siiriyaadha ifatti as bahee nuti waan kana hin goonuu jedhee dubbateeti jira. Afaaniin inni haajuu malee wanni gartee lafa jalatti hojjetamaa jiru waan addaati. Sanammoo yeroo biraa isiniif hin himu. Okay? Gara biraatiin innis gartee politikaa waan hojjetu jechuu ni danda'a. Okay? Nuti gartee ollaa keenya wajjin wal loluun barbaannu Hizbollah wajjin akkana jee gartee miidiyaa irratti ni haasa'u. Akkana jechuun waan gartee koovartii takkaa gartee waan iccitiidhaan hojjetamuutu jira. San gartee hin godhu jechuun hin danda'amu. Gara biraatiin gara lola miilaatiin waraanni Israa'el Gaazaa keessatti garee H groupii ta Gaazaa keessatti ta'isu tanaas mooyuu dadhabaniiti jiran ammallee yeroo ammaan tanaa tanallee lola miilaatiin gartee mooyuu dadhabaniiti jiran. Okay? Lola jabaatu deemu jira. Lola miilaa. Guyyaarraa gartee waraanni Israa'el dhumaati jiran. Akkuma beektanitti gareen H groupiidhaa tuni goda keessaa ol baatee gartee taankii tana itti dhiyaataniiti gartee boombii fa'aa irratti hidhan akkasitti gartee haleellaa adda addaa irra gaggeessan humaata kodoon sodaanne jechuudha. Okay? Karaa kanatti haalaanii injifachaa jiran. Dubagaa ammaan tana eega gartee siisfaayirii mallatteessaniif as jidduu warri Israa'el garee biraa garee warra Falastiin tan gartee H groupii tanaa wajjin wal haleeltu tolfataniiti akka malee meeshaas kannanii fi horiidhaas kannanii fi inumaa gartee ifii isaaniitiif akka wal lolan godhuu irratti haalaan hojjechaati turan. Baatii 6-8 dabarte tana keessatti dura irratti gartee isin himaatiin ture. Inumaatu ammaan tana dubbiin san duraa ifa baatee warruma gartee isaanirraa horii fudhatee meeshaa waraanaa fudhatee deemee jara kaanitti ida'amee itti garagalu malee warra isaanirraa fudhatee as garagalee immoo jara kanatti loluu jiru kan dhaabbataan lola kana gaggeessu arkachuu hin dandeenye. Okay?
Wani isin jechu jiru isin ifame wani isin majo. Dubaga kana keessatti lolli gartee akka isaan barbaadanitti deemaan jiru lola miilaa irratti immoo akka malee waraana dhabaati jiran. Yeroo dheertuudhaaf gaggeessuu hin barbaadan beeka. Tanaafi samiirraa gartee amma irraan tanafaa Gaazaa keessa bikke hedduudha haleelanii nama hedduudhaatu dhume. Okay? Kaleedhaas akkasuma ture. Ammallee akkasumatti gartee nama fixaa jiran. Kuni jabaateetuma itti fufaa jira isin jechuudhaaf. Wanni takka gartee taniin isin hubachiisuu barbaadu tan gartee asna duuba gartan tana akkuma gartanitti wanni tuni gaa jiddu galeessa bahatillee miti isin Eeshiyaa keessa Maayinamaar jaaniiniiti. Maayinamaar tana keessa garee mootummaatii fi garee riphee loltootaatu wal lolaa jira. Akkuma gartee na duuba laaltan kuni kaameeraa iskiriinni kuni gartee bikka duroonii itti ilaalanii durooniin as keessa asiin deemaa jira. Bikki isaan haleeluudhaaf deeman helikooптера mootummaadhaan hangartee waraana buusaa jiru kan asitti gartee ni gartaniimi. Fagoo ta'aniiti gartee kaameeraa kanaan bikka kana laalaa gartee haleeluudhaaf deeman. Okay? Dubagaa hogguu laaltan laala akka gartee asirratti kaameeraan guututti gartee akka gurraachoon akkasitti helikooптера gartee bikka kana taa'u haleelanii caccabsan jechuudha. Dhugumatti lolleen addunyaadhaa kuni keessaafuu gara dirooniitiin teknooloojiin ammaan tanaa tuni humnootaan gurguddoo gartee duraan xayyaaraa fi miilaanis bikka adda addaa gartee dheeyxee haleeltu tana gara gartee dirooniidhaatiin humna isaanii tana wal qixxeessaa jirti. Amma gartee akkanatti ogguu helikooптera jara kanaa duraa haleelan jarreen kun akka barbaachisanitti gartee amma ittiin fayyadamuu hin danda'an kana gubbaarraan gartee waraana kana kaas jiru kana akka fedhanii dhaqanii gartee haleeluus ni danda'an. Kana keessa waa hedduudhaatu jira. Akkaataa lolli addunyaadhaa kun itti jijjiiramaa jiru Libanaan keessa qofa odoo hin taane biyyootan biraa keessaas akkanumatti gartee wal faana deemaa jirti isin jechuudhaafi yoo yaadatan jidduu gartee lolli Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa ture sanis akka inni lolli kanaa kuni Iraaq keessatti illee gaggeeffamaa ture isinii himaatiin ture gareeleen Iraaq keessa jirtu tan gartee dirooniin lola Ameerikaadhaa fi warra Israa'el wajjin godhaa turte sanis injifannoo adda addaa akka galchaa turan inumaatu waraanni Ameerikaatilleen naannoo adda addaa Iraaq keessa ka jiru akka bahuu ture isinii himaatiin ture jechuudha. So kanaas gartee qalbiidhaan quba qabaaddaadhaa isinii jechuudhaafi by the way, ogun gartee waa'ee isin garsiisu isin jiru qacellotti gartee qalbiidhaan dhageeffadha akka akkaawuntiin tunis gartee kan cufannetti waa isin garsiiseetiin dafee keessaa bahuudhaaf deema. Footoon gartee as duubatti isin garsiisu tana laalaadha. Footoo tana ni beeytanii namticha kana ni beeytanii namtichi kun amma olaanaa biyya Iraanii viidiyoon isaa marsaa sadaffaatiif eega gartee aangoo fudhate arraan tanaas viidiyoo addaatu gabbee viidiyoo kanarraa gartee fuudheetiin isin garsiisaa jira. Namni hedduun gartee kun isaa miti faa jechaa jiranii garuu immoo isa akkuma gartanitti marsaa sadaffaatiif mul'achuu isaati dhugatti gartee inumaa ammallee gartee bikkuma dhokatee jira garuu immoo akkanatti isaanuu gartee viidiyoo kana gabbaasuun isaanii kuni yeroo ammaan tanaatti jarjaraan daddafanii kan baasan fakkaatti garuu immoo isaa akkanatti gartee gabbee jira. Okay? Okay. Oduu breaking news taniin isinii mutakkaa tan gartee jiddu galeessa bahaa keessaa deemaa jirtu. Keessaafuu irra hedduun keessa warreen chaanaala kana hordoftan jidduu lolaatiitis waan deemaa jirtu isinii himaatiin ture. Keessaafuu akkumaan isiniin jechaa turetti waraanni takkaa'u basaastonni warra Israa'elii fi waraanni Israa'el akka United Arab Emirates keessa jiru isinii himaatiin ture. Warreen gartee oduu sana dhagayaa turtan yoo mana keessa jiraattan mallattoo godhaadha. Akkuma yaadatanitti waan kana warri Iraanis ni beekaniin isiniin jechaa ture. Inumaatu gartee arraan tana oduun bahaa jirtu akka jettutti basaastonni olaanaan warra United Arab Emirates warra Israel kan United Arab Emirates keessa jiran hujii isaanii akka barbaachisanitti hojjechuu dadhabuudhaan keessaafuu
basaastonni warra Iraanii fi gareeleen biraa isaan arkanii akka gartee isaan undercover irraa overcover ta'an takkaa'u gartee bikki isaan itti dhokatanii hojjechaa jiranii fi wanni isaan godhaa jiran ifa duraa baanaan akka jiranitti achi keessaa baasanii gara Israa'el galchaa jiranii jaaniti odeessaa jiranii. Oduun tuni gartee oduu ajaa'ibaati akkaataa gartee isaan itti hojjechaa turanii fi jidduu lolaati isinii himaatiin ture. Kunoo akkanatti gartee maqaa san jechuun barbaanne. Maqaa san jechuun barbaannee fi akkanatti kunoo basaastonninis guuramanii gara biyya isaanii deebi'aa jiranii jaaniti gaa odeessaa jiran. Wanni takataniin isinii muutaan gartee mootummaan Iraan gidduu lolaa sanis irra deddeebitee dubbachaa turte nuti United Arab Emirates tana guututti lafarraa balleessin hoguu jaan akkanumatti gartee afaan goggogaadhaan jechaan jiran. Waan achi keessatti hojjetamaa jiruu fi waan isaan gaggeessaa jiran kana hunda waan beekaniif jechaa isin jee isinitti himeetiin ture jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti let's see. Kana isinii himeetiin jira. Tana let's see oduu takka isinitti himeetitiin oduu xumuraa isinii godha. Okay. Oduun tuni taniin ammaan tan isinii himu tuni oduu xumuraa nu haa taatu. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti kuni ministeera haajaa alaa biyya Tarkiidhaati. Guyyaa irraan tanaa akka gartee isaan kuni marii akka Ijipti keessatti gaggeeffachaa turan isinii himeetiin jira. Keessaafuu guyyaa 3 dabre kana keessatti Pakistan, Saudi Arabiyaa akkasuma sanitti Tarkiidhaa fi Ijipt ministeerota haajaa alaatiin marii guddoo akka gaggeessaa jiran keessaafuu lola gartee jiddugaleessa bahaa kana keessatti akkaataa isaan haalata security mataa isaanii godhatanii gartee itti gaggeessan jechuudha. Okay? Okay? Dubagaa akkaataa gartee inni biyyootan afran kana keessa Tarkii, Ijipt, Pakistaanii fi biyya isaanii gartee maqaa dhahee dhugaa yoo dubbanne humnoottiin gurguddoon haalaan gurguddoo taate tan gartee jiddugaleessa bahaa keessa jirtu numa afran kanaa je'eeti gartee dubbachaa jira. Yoo yaadatan akkuma isin jechaa jirutti Tarkiidhaa fi Iraan hedduu waliin fedhanii mootummaan Tarkii tuni silaa mootummaan Iraan tuni akka homboltu warri Tarkiidhaa kun ni fedhaan isin jechaa ture. Akkuma gartanitti jechi inni asirra dubbachaa jiru kuni Tarkiitti Iraanitti gartee qubalaachuudha. Okay? Iraan akka keenyaatti gartee jabduudhaa miti je'eeti gartee ifii isaatiif ol kaasee akkanatti gartee gara afaan dippiloomaasiitiin waan akkanaa kana jechuun isaa waan as deemaa jiru qaceellotti hubadhaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Okay? Yeroo biraa garuu irraa haasofnaa isiniin jeeti. Deemnee dubbii gartee breaking news irraan tanaa tan Raashaa sanitti ichi deebina. Meessa jirti Raashaa tanan isinii himaa. Okay. Akkuma gartee kun na duuba gartan kanatti pirezidantiin Raashaadhaa guyyaa irraan tanaa waraanota isaanii warreen lola Yuukireen hojii warra gaggeessaa turan keessaa beekamtii gurguddoon kan namteef takkaa'u gartee warreen lola irratti waan addaa hojjetee achi booda gartee maaragiin isaaniitis ol kaateef isaan kana Kremlinitti gartee afeeree waliin marii godhaati ture. Yeroo tanatti gartee isaan kuni akka joornaalistitti gaaffii gaggaafataniiti turan isaaniif gartee dhugaa jirtu itti himeeti jira. Nuti gara keenyaan lola kana dhaabuudhaaf haalaanii hojjechaa turre garuu jaan gareen taan inumaa gartee xaliyaallee nagee godhuu barbaanne jaanii nutti erguun san waan gaariidha silaa garuu jechoonni xaliyaa san irra jiru akka gartee naman wajjin taa'ee mari'achuu barbaaduu miti. Akkasuma sanitti warreen isaan deeggaru garee warra Yuurooppiidhaati baana. Isaan kunis lola kana jabeessanii itti fufuu malee akkaataa lolli kun itti qabbanaa'u godhaa hin jiranii. Tanaafuu haleellaan isaan biyya teenya irratti gaggeessaa jiranii fi uummata nagayaa fixaa jiran hojii shororkeessitootaa waan taateef jecha nuti yeroo gabaabduu keessatti isaaniif deebii ni goonaa fi ammaasis nama gartee biyyatee diigaa jiru wanni gartee itti dura gatteessee waliin marii gootuuf takkallee nu hin jirtu. Okay?
Keessaafu teebila irra gartee fuulaa fi fuuldura gartee ija keessa wallaalaa waliin marii godhuun waanuma hin taane jeeti gartee deebisaaf jira. Kana keessaa akkuma isin jechaa turetti gara lola hamaadhaa achi gargaluudhaaf deeman. Mootummaan Raashaadhaa inumaatu gartee marsaa itti aantu keessatti Jarmanii fi UKs akka haleeluu barbaadanitti dubbatanitti jiran. Guyyaa irraan tanaatillee ministartichi haajaalaa biyya Raashaatis haasawaa dheeraa tokko godheeti ture. Haasawaa isaasan keessatti garee warra Yuurooppiidhaatiif deebii ajaa'ibaa godheeti jira. Keessaafuu lola kana gama duubaatiin warreen irra hojjetanii horiidhaa fi meeshaa waraanaa kan nu qofa bira dabranii waraana isaanii Yuukireen keessa naqanii akka gartee Raashaan itti haleelamtu irratti hojjechaa jiran. Okay? Tanaaf gartee mootummaan Ameerikaadhaa wanni isaan godhaa jiran hedduu galatoonfanna je'ee gartee inninis dubbateeti jira. Ministartichi haajaalaa Raashaatis dubbateeti jira. Akkana jechuun isaanii mootummaan Ameerikaadhaa akka duraanitti gartee meeshaalee waraanaa gara Yuukireen kannaan jiranii takka ammoo horiillee kannaan jiran isaan wanni godhaa jiran yoo barbaadan warra Yuurooppiitiin meeshaa nurraa bitadhaadhaa jechuu jiraniin. Nurraa bitadhaati gara feetan dabarsaadha. Ammoo nuti horii keenya dabarsinee gartee biyya san hin geessinuu takka hin kenninuu jechaa jiraniin jechuudha. Akkasitti gartee kan hunda quba qabaadhaadhaan isiniin